Furmi al tokko hin dabarsiin. Dubbii Waaqayyoo macaafa Daani'el boqonnaa 6 irraa nan dubbisa akkas jedha. Daani'el kun hafuura hundumaa irra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaa isa irra dhaabuu in yaadee jedha. Waan tokko sitti hima. Isa caalu Kiristoosin qabaadhu. Caaltee argamta. Daani'el namni Waaqayyoon kun isa caalu hafuura Waaqayyoo waan of keessaa qabuuf caalee argame. Caaltee argamuu barbaadde? Isa humnas caaltee argamuu barbaadde? Kiristoosin of keessaa qabaadhu. Caaltee argamta. Isa caalu Waaqayyoon dubbii Waaqayyoo qabaadhu. Caaltee argamta. Yoo dubbiin Waaqayyoo kun sinitti tole, koppii liinkii hamma dandeessan 10 ol gochuu fi namoota 3tti sheer gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa.